Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafuune kabajamtoota daawwattoota Ashaa Indakka jirtu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a deebinee dhufnee jirra jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee bareedaa ta'e isin qabannee dhufnee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya. Akkuma san immootu waan haaraallee isin qabannee dhufnee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya. Kana viidiyoo keessatti isiniif ibsina jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Har'a meeshaa obboleettii ta'e maqaan isii Tamima intala kulla qabannee dhufnee jirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Meeshaa maqaan namaa yeroo baay'ee yoo qabannu baay'inni namaa maqaan namaa wal fakkaata waan ta'eef biyya isaaniitiin iddoo meeshaan isaanii geeffamuun qabannaaf jechuudha. Ammaan meeshaan kun akkuma argaa jirtan godina Arsii aanaa kullaa deema jechuudha. Kanaaf meeshaa kana immoo tokkoon tokko gatii isaa isin beeksifna. Akkuma isin viidiyoo keessatti isin jedhe waan haaraa isin qabannee dhufna isin jennu. Akkuma argaa jirtan duuba kanatti boondii haaraa meeshaalee Arabiyaan Majlisii baay'ee babbareedaa bifti isaanii babbareedaa ta'e isin qabannee dhufneerra. Kana yoo isin jedhu Arabiyaan Majlisii yeroo ammaa kana ogeessa kennan akkuma kanaan dura mana farnicharii banneetiin ogeessa kennan hojjetaa turretti amma immoo yeroo ammaa kana maal hojjetaa jira jechuudha. Boondii ofii kenna finnee Addis Abarraa finnee jechuudha kaampaanii adda addaa dirjiitii gurguddaa dhiyeessinee ogeessa kennan immootu hojjennee bifa qulqulluu ta'een isin dhiyeessaa jirra. Isinirraa maaltu eegamaree hello jechuudhaan meeshaalee barbaadan screenshot gochuudhaan gara keenya barreessitanii nu erguu bichaadha. Nuti gatii isaa isin himne achi booda qabdii kan ergamu qabdii ergamee kan guutuun bitamee haala kanaan isin dhiyeessinee mana keessanitti isin geessutu nurraa eegama jechuudha. Hojiin keenya akkuma itti fufetti jira mana isin geessuun akkuma itti fufetti jira meeshaa keessan isin qindeessuun akkuma isin itti fufetti jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Ammaan Ashaan gatii meeshaalee kanaa tokkoon isinitti himti. Ani immoo asumaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isin jedha osoo haasee hin kufin daqiiqaa lamatti kun haga kana isin biraa deemee jira. Inshallah viidiyoo biraa waan akka pirankii meeshaalee adda addaa qabadhee ammallee viidiyoo itti aanu keessatti immoo karoora baay'ee bareedaa kan ta'e meeshaalee akkaan baay'ee bareedaa ta'ee fi pirankii ajaa'ibaa tokko Ashaa irratti hojjechuuf asumaanattillee garaa kan geenye sittillee himuu osoo ati hin beekin ansi yaadachiisee asirratti hin hojjedhu. Maal goota gaafuma pirankii taate gaafa argita waan ta'eef ammaan of qopheessii isinillee qophaa'aati goota isin jechuufin isin jedhe anammaan kallattimaan akka Ashaan meeshaa kana gatii isaa isinitti himtu isin affeera. Hayyee daawwattoota keenyaa share like subscribe gochuun raawwatan isin jenna daawwattoota keenyaa amma kallattimaan meeshaa tokkoon gatii isaa isinitti himaa meeshaa maal akka ta'e isin agarsiisa. Akkuma kadir isin jedhe mana majlisaa banannee fi keenyaa hojjetaa jirra warra jechuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 9 77 66 shantama jechuudha. Ni WhatsApp Telegram qabna keessattuu gara WhatsApp nuunaan kallattimaan Ashaan argattan isin jedha daawwattoota keenyaa. Amma meeshicha isin agarsiisa. Boonni immoo majlisa akka hojjetan akkuma kana akka hin jenne kanuma hojjetameetiin hin deemuudhaaf qophaa'ee garamatti finne malee mana majlisicha keenna guyyaa tokko bal'inaan isin agarsiifna iddoo itti hojjetamu ogeessa akkamitti akka hojjetamu boondiin akkamii akka jiru hundi isaatu isin agarsiifna. Ammaaf gara meeshaa Tamimaa. Hayyee daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana majlisii obboleettiin Tamimaa haala kanaan bareedee kooridarii lamaan hojjetamee jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa kooridarii jechuun maal jechuu hojjetan isa kanaa fi isa kana jechuudha. Elli jechuun ni beektanii kooridarii lamaan hojjetamu immoo haala kana yuu ta'ee hojjetamee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kan daawwattoota keenyaa akka namatti tola kalariin keessiin filattee tikinasiin akkuma isin filattee ol ka'iinsa lafarra abbaan hijamaa daawwattoota keenyaa. Kuro akkuma argitan kana hojjetamee bareedee qophaa'ee jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa yeroo ammaa kana majlisiin akkaan dabalee jechuudha. Wanni mana majlisaa waliin tolchellee tokko isa kana. Maaliif yoo ajajni itti fuunee fi gatiin majlisiin itti dabalaan dabalee bataam itti waasaa fi gama ta'ee jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana abbaan hijamaatii boondii tokkoffaarraa haala kwaalitii ta'een hojjetamee ni jira. Daawwattoota keenyaa akkuma isin argitan kana yeroo baay'ee warri irratti hojjetanii nuuf kennanillee ni jiranii garuu immoo nuti amma yeroo ammaa kana ofii keenya hojjenna waan ta'eef haala kanaan qulqullinaan ziippii itti goonee irraa baatanii hojjechuu dandeettanitti boondii irraa waa hundarraa ziippii itti goonee isin hojjenna jechuudha. Akkuma argitan kana boondii tokkoffaa qulqulluu ta'eef hojjennee isin dhiyeessina. Viidiyoo dheengadda agarsiisa keessatti namni waa hundaayyuu mukallee waan irra tokkoffarraa hojjenna jettee jirta. Garuu immoo namni hin qabne lammaffarraa sadaffarraa hojjetatu ni barbaadu ni jira namoonni jira isa sanii himmootu warri majlisa jirachuu hin dandeenye firaasha ta'ee kan boondii hojjetachuu dandeettan. Firaasha makan irraa ni murame tiknasiin isaa xiqqaadha garuu immoo boondii akkuma kanaatitti isa tiraasii wajjin hojjetachuu dandeettan. Inni daawwattoota keenyaa majlisiin keenya kana fakkaata. Inni kunillee irraa bahee miicamuu danda'a inni kunillee hundi isaa firaasha kan bichaadha. Irraan baane isinillee sababni isaa haala kanaayyuu hojjetan tokko irraan baane malee roga afuriin yookaan immoo sin agarsiisa. Haala kanaayyuu hojjechiifattan
haala kanaan yoo hojjechiifatan irraa bahuu dandeettu kun akkuma argitan kan haala kana yoo hojjechiifatan deebitaa illee irraa baatee deebitii jechuudha kunillee kana fakkaatu isiniin jedha osoo kenna hagana isiniif ibsa waa'ee majlisa isiniif gaayedha yaada gatiin majlisa kana kaareen tokko qarshii 9,500 kallattiin meeshaa biraatti isin dabarsa osoo kenna majlisichi kana fakkaata yoo kaaree 12 ta'e xarapheezantu wajjin baati yoo 12 gadi ta'e garuu addatti ni bitattan isin jira beebitiraasii fi takkaaya wajjumaan kana fakkaata gara meeshaa biraatti yoo ta'u osoo kenna asitti rakkaboota dimlaayitii yoo dimlaayitiin itti saqqame akkaan deemu bareedu kan isaanii beeytanii miila isa qabdi inni kun immoo asitti fermeelloo tana qaba asitti immoo injiraa meelee maqamaa fi garuu tana akkasuma miti sanallee qaba kan immoo jabana irra kaa'achuudhaaf taate ni qaba isiniin jedha osoo kenna gatiin isaa 4,600 rakkabootiin kun hin jedha osoo kenna rakkabootii biraa immoo rakkabootii akkaan bareedu kan yeroo ammaa kana bakka oomisha irraa fi nutti jira jechuudha osoo kenna warra bitachuu barbaadan takkaan eega daqiiqaa takkaan fuudhee isin agarsiisa rakkabootii akkanumatti toludha. Ayyaada osoo kenna rakkabootiin dimlaayitii kanarra tankaaradha rakkabootiin kun garuu gatiin isaa isa dabala akkuma argitan kana namatu oomisha jechuudha nama isa hojjetu mooyaa isaa kamaaree baay'ee jira epoksii ni beeytanii warra tiktookii fayyadamtan keessattuu isatti beeytan jedhee yaada epoksii irraa hojjetama haala kanaan geexamee kunoo hojjetamee bareedee jira osoo kufallee hin cabu roottootti illee rattamuudhaaf ni mijaa'e isiniin jedha osoo kenna yoo bitachuu barbaadan karaa isaatti ni loonaan jedha isiniif qopheessa isallee isiniin jedha osoo kenna hedduu oomishaa irraa isinii fida kana fakkaatu isiniin jedha gatii rakkabootti isin himee jira. Keettaan mujoo harkaan marajoon kana gisee hunda kaartoonii keessatti agarsiifna. Maaliif akkatti bareechine ol baafnee agarsiifne illee kun har'a haala kanaan ilaalame saalonii keessatti haaluma kanaan bareechifattanii yoo dhiyeeffattan baay'ee das nama jedha. Ifaajee biyya arabaa itti yaadattan jechuudha. Baga ifaajee kunoo jettanii itti gammaddanii kana fakkaatu isiniin jedha gatiin joon kanaa qarshii 2,300 yeroo ammaa kanatti saarbisii sadiin as jalatti argitan kun immoo qarshii 4,200 galee jira yeroo ammaa kanatti hedduu dabalee hundaafuyyuu saarbisii kwaaltii isa tokkoffaa ta'edha. Asitti immoo feermusii warqaammatu jira ni beeytan gisee hunda feermusiin xiqqoo kalarii qaqayyaratti dhufa hundaafuu inni kunillee hedduu bareeda warqaammatu kunudha gatiin isaa qarshii 5,500 daawwattoota kenna achitti alfee seetti taphaa hunda qabattee jira ni beeytan isin durallee moroda qabdi maqaa qakaaroti asitti immoo alfee xiqqarraa guddaatti qabdi maqasii qabdi daawwattoota kenna alfeen tun qarshii 3,500 asitti maan kafanuutti jira qarshii 1,800 ayyee daawwattoota kenna naannoo kanaafuu qoriidha akkuma argitan kana asitti qorii asitti tumtoo qabdi tumtoon qarshii 1,800 qoriin immoo tiyyuu qarshii 3,200 yeroo ammaa kan daawwattoota kenna asitti immoo rakkabooti abbaa gadaa bareedaa namatti yaadu kana jira rakkabooti abbaa gadaa 3,800 yeroo ammaa siinii firee 12 suuraa fermeelloo qaba kana fakkaatu ni jedha daawwattoota kenna amma immoo kallattii immoo gara biraanchiin dabarsa asitti immoo tiyyuu saani biddeena muraadii saanii daabbuutu jira saani biddeena muraadii saanii daabbuutu isa kana qarshii 500 qarshii 1,000 asitti immoo daawwattoota kennaa saanii feermusitti jira saanii feermusii firee 3 isii sibiilaatii waaltii taatedha gatiin isii qarshii 4,200 saanii feermusii kana fakkaata keettaan saanii raanidha saanii raanii qarshii 3,800 ture yeroo ammaa kanatti kuma gurgalee jira jechuudha daawwattoota kenna asitti immoo saanii zirgii qabdi saanii zirgii akkuma argitan kana akkaan kwaaltii taatedha yerootti qaqayyaramtee jirti abbaan garuu kalarii kana bitee fi jira isiidhaaf qarshii 1,800 firee 12 asitti immoo giroobaal saanii kalarii booran jira qarshii 5,500 asitti immoo maajistik baraddistiidha distii baay'ee kwaaltii taatedha akkuma argitan kana hedduu xankaarran furdoosii taatedha qarshii 9,500 biteef jechuudha gisee tokko tokko 5 taatee dhufti gisee tokko tokko immoo 4 taatee dhufti jechuudha daawwattoota kenna firee afuriisi qarshii 9,500 yeroo ammaa kana isiniin jedha daawwattoota kenna hedduu dabaltee dhufti garuu meeshaan ta'imaa xiqqoo turee jiranidha asitti immoo akkuma argitan kana roottoo daawwattoota xiqqaa kanatu jira roottoon dura immoo qarshii 3,700 yeroo ammaa kana daawwattoota kenna meeshaan ta'imaa akkuma tureetti jira asitti isa macarrashaa istookii akkam bareedu ta'e jira daawwattoota kenna hundi jaalate qalal jedhee itti hojjetate jechuudha daawwattoota kenna akkuma argitan kana kunoo asitti meeshaa keessa waan barbaadan keessa naqata irraan immoo irratti bilcheeffataa jechuudha daawwattoota kenna kana fakkaata inni immoo karaa itti kanatti baaste akka barbaade distii irra kaatu gisee hojjettee geessite immoo maaliif ilaalatti ilaallama qadaaddee mataa gootee biraa deemtee jirti daawwattoota kenna ibaajuun kenna eegalollee waan gaarii bitannee itti fayyadamu isheen keessa daawwattoota kenna kana fakkaata meeshaan kenna kaadha inni qarshii 6,500 gatii isaa isinitti nimne
Asitti immoo minxaafii qabdi akkas qabame waan kana hunda bareechee jechuudha. Minxaafiin kun qarshii kuma 7,500 yeroo ammaa kana fakkaatu. Isin jedhaa wantoota keenya waan mana turtanii guddaa isin galateeffadha. Dhiifama kaameraamaanii keenya irraanfattee meeshaa guddaa irraanfatanii jechaadha. Akkuma argitan kanasitti Firiijii akkam qo'atu ta'e keessatti maaqoyyaa qaba jechuudha. Maaqoyyaan kun isin fayyada. Akkana Adaamaa fi Finfinneetti meeshaa ifaan baay'ee baduu dhiisuu danda'a. Garuu gara baadiyyaatti yeroo aduu ifaan badaa waan ta'eef maaqoyyaa qabaachuun isaa faayidaa guddaa qaba. Nyaanni keessa bakka to'alaan taasisa jechuudha. Kana fakkaata raawwatta kenna ajjeetan isaa isin qabne kan kana keessa jira. Mana xiqqoo dandeessanii immoo asii ajjeetan isaa waan barbaachisu keessa jira. Gatiin isaa qarshii 38 raawwatta kenna firiijiin kun kanaa gadi 35 ni jira. Ikan jiraachuu danda'a jechuudha. Wanta kennaa garuu inni kun gahaadha kan nama kamiyyuu. Kana fakkaata viidiyoon irraa qabannee dhufnee ammaan xumurree jirra. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.